Seenaa garaa nama nyaatuu fi hedduu barnoota guddaa wayii qabu isiniif jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jechuun nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo jila addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii godha. Viidiyoo kanas haga xumuraa dhageeffadha. Waan hedduu isin fayyadu. Haala yeroo ammaatiin waa wal fakkaatudha jechuudha. Irraa waa barattan viidiyoo barnoota isinii qabu isin fayyada jedhu malee akkanatti viidiyoo karama fuudhee isinitti hin agarsiisan. Waa hedduu irraa barattan waan ta'eef isin fayyada haga xumuratti dhageeffadha. Seenaan kennallee akkanatti gurbaa tokkotu ture miskiina humna illee hin qabu qabeenyas hin qabu tasa afaan baharaatti qurxummii wayii argate. Qurxummii san fudhatee gammadee ittiin beela san faxaruuf yookaan ammoo nyaachuudhaaf gammadee isaa fudhatee deemuu jiru namni biraa abbaan humnaa itti dhufe. Namni isarra humna qabu itti dhufee qurxummii tana harkaa fudhachuuf ta'e. Harkaa fudhachuuf kaanaani hin kadhate. Kadhatee jennaan darbee gidduun harkaa fudhatee deeme. Erga fudhatee deeme qurxummiin ta isaati isatu argatee inni humnaa waan irra dha'uuf qurxummii isaa tan harkaa fudhatee deemee jechuudha. Humnaan irraa fudhachuu hin danda'u waan ta'eef hin cal'ise inni. Kunis deeme qurxummii ofii fudhatee deeme. Hin gurgurate. Guyyaa muraasa booda dhibame. Qurxummii ati kun dhukkubsate. Dhukkubsatee erga dhukkubsatee gara mana yaalaatti deeme. Erga mana yaalaa deeme dhibeen si qabe dhibee guddaadha jedhameen. Ati ammoo yoo ammaan tana quba sirraa hin murre qaama kan kee keessa faccaa waan ta'eef amma quba sirraa muramuu qaba jennaan quba irraa muran. Quba irraa muranii mana galee yoo xiqqoo ture ammas dhukkube. Dhukkubni itti jabaannaan mana yaalaatti deebi'e. Mana yaalaatti deebi'e ammas dhukkubni kama duraa san ta'e. Deebisanii harka isaa shanacha irraa muran. Harka shanacha irraa muranii ammallee akka qaama keessan facaaneef doktoriin erga irraa muree booda namichi mana gala. Yeroo muraasa ture ammas deebi'ee dhukkubbii itti deebi'e. Erga dhukkubbiin itti deebi'e harka irraa muru ajajan ammas harkuma san xiqiletti irraa muran. Ammallee itti dhukkubee yeroo muraasa booda mana yaalaatti deebinaan harka isaa gateetti irraa muran. Namni dura isa beeku kan walitti dhihaatan kan maalummaa nama kanaa beeku itti siqee abbo maal taate maaltu si mudate rakkoo kanaan maaltu si dhaqqabee jedhee gaafate. Bara obboleessa kiyya ani gaaf tokko osoo deemuu jiru karatti gurbaa tokko dhufe qurxummii qabatee ni deema. Qurxummii isaas humna bareeddee namichi nama humna hin qabne wayii dhahee harkaa fudhadhee biraa deemee jedheen. Yaa obboleessa si rakkoo harkaa si qabdu rakkoo jabaadha. Nama tuqamuu hin qabne tuyte waan godhuu hin qabne gootee nama san barbaade dhiifama gaafadhu jedheen. Abbaan namni inni ittiin mari'atu kun jechuudha. Namichi karaa itti dhufe mana isaa hin beeku gara inni galu hin beeku waan godhu dhabeeti namicha kana barbaadu ta'e. Harka isaa dhabeera. Dhibeen kana boodas ammoo isarraa afaan jiru cadhisee taraa taraadhaan itti deebi'u jira waan ta'eef namicha kana barbaaduuf jirta. Hin barbaade. Erga barbaadaa ture booda nama kana argate. Argee jennaan jala kufee booda. Rabbumaa jedhee dhiifama naa godhu jedhame. Hin kadhate. Namichi rifate isallee dagate eenyu akka ta'e san beeku jechuudha. Maali maal taate? Maal sii dhiisa jedhee gaafate. Bada abboo aniin kun guyyaa akkana sii qurxummii qabattee deemtu bakka kanaatis si harkaa fudhadhe. Guyyaa sanii kaasee affayyaan argina harka kiyya qubannarraa murani shanacha darraa murani deebanii haga gatettiin bahutti harki narraa cite antana dura dhubeellee hin qabu sababa kanaaf si barbaacha dhufe naa dhiisii jedheen. Namichi rifatee isaa boofu argee si dhiise jedheen. Erga inni si dhiise jedheen
yaa obboleessi kiyya rabbii jedhe gaafas bishaan qurxummii san sirraa fudhadhe waan jette qabdaa jedhee isa gaafannaan eeyyee waan jedhu qabaa jedhe yaa rabbi namichi kun qurxummii tan riskii ati naa baasten irraa fudhate humna ati nuttee fayyadamee narraa fudhate anumnan qabu ati waan ufifee kennaa gahiif nama kanaa jedheen waan ufifee kennaa gahee jedhee rabbis himadhee jedhe namichi boohee dhiifama gaafatee itti jigee namichi dhiifama godheef maaliif isiniin jedhe yeroo kana keessatti zulmiin baay'ateetti miidhaan miila baastee lafarra deemu jirti miidhamaan baay'ateetiin jira kallattii garaagaraatiin namni wal weeraruu jira balaan kun kallattii kamiin nutti deebi'aan hin beekamuu jechuudha ati humna qabda humna kan kee fayyadamtee waa nama raffachuu dandeessa ka humna sansi keessa kaa'e ka hundarraa humna qabu ka waan ati gootuu miti waan ati yaadus beeku rabbiin kan keessa cinaa jira yeroo kana keessatti jireenyi qaala'ee jira rakkinni baay'ate jira lafti namaan citu jira ibiddi lafaa ba'u jira kallattii garaagaraatiin rakkoo nammaatu jira addunyaan kallattii garaagaraatiin waraanni baay'atu jira sababbiin kanaa maali maddi rakkoo kanaa maali hojii kennaa jechuudha atarra nama miidhuu hin dandeessu nama miitee galtee nagahaarra abbaan miidhame sun yoo cinaacha qayyaratus waan ati isa goote san yaadatu yoo bishaan dhugu yoo nyaata nyaatullee waan ati isa goote afur deemu yaa rabbi siin jechuu jirtu rabbis si kennachuu jirtu hin salphachuu deemnu hundi kennaa mee miidhaa irraa ufaa qabnu rabbiin akka namaa waan tokko yoo itti himatte ragaa sirra hin barbaadu waan tokko yoo itti himatan bareedina fuula keetii irraa dhimma hin qabu waan tokko yoo ati itti himatte cullummaa afaan kan keetii hin gaafatu addunyaa kanarratti qaama seeraatti itti himatte yoo jette arraba qabaachuu si gaafata dubbii kallattii itti namaan amansiisu hayyummaa qabaachuu si gaafata yookaan abukaatoo nama sii ta'ee sirraa falmuu danda'u yookaan sii falmuu danda'u maallaqaan bittee qopheessuu si gaafata rabbi bira wanti akkas hin jiru rabbiin waan ati jechuu miti waan ati jechuuf deemtullee ni beeka atarra nama miidhuu dandeessa qabeenya namaa fudhachuu dandeessa dhiiga namaa jissuu dandeessa daangaa nama dabaruu hin dandeessa garuu ammoo arattiin si qabuuf ta'a jechuudha gurbaan kun humna qabu fayyadamee nama kana miidha rabbiinis miskiinni rabbitti himatee jennaan addunyaa irra qabeessi agarsiise jechuudha kallattii garaagaraatiin namni osuma ol guddatu namni kun sadarkaa guddaa irra gaara osuma jedhan maa gad deebi'a duubatti maaltu jira hedduun namaa osuma fayyaa qabu kasirri galu maaltu jira hedduun namaa daldalli isaa akka bareeda osuma deemu ka kufe argan maaltu jira hedduu namaa qonni isaa oomishni isaa adeemsi jiruu isaa akka gaarii osuma deemu osoo bareedu ka kufu argan maaltu jira rakkoon kun hundu gocha nu goonu irratti dhaabbateeti إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ربين تورتكتي وان إسانيته إتنججر حاجة إسان لبو إساني جرنيت حاجة إسان أديمت إساني جرنيت حاجة إسان قوتش إساني جرنيت حاجة إسان إلاج إساني جرنيت حاجة إسان ديمت إساني جرنيت نمني جراتو لبير nyaatee buluun nama yaadu ta'eera namni bahee galuun itti ulfaateera nageenyi jiru biyya takkaa miti addunyaa guutuu irra nageenyi jiru
biyya takka takka yoo taate malee addunyaa guutuurra nageenya hin jiru. Qaala'insi jireenya namni har'a yoo nyaadhe boru nyaadhaa jechuu yaadu jira. Har'a eessaa waa argadhee afaan kaadhee bula jechuudha. Ulfaataa deemuu jira. Sababbiin kanaa maali? Zulmiin baay'atu. Zulmiin dachii keessatti baay'atu. Miskiinni hacuucamu, haqa ofii dhabu, daangaan namatti haramu, namni cunqurfamu. Sababbii kanarraa kan ka'e yeroo addaa wanti hunduu wal qabattee nutti hojjechiisu. Maal wanti nurraa eegama? Uftoo hachoo qabna. Namaa miti. Saahiba kan ta'e ebelee nu barka akkanaati. Ebeluu nu barka akkanaati hin jedhin ofirra deemi. Mataa kan kee irratti ati akkamta? Ati hariiroon jidduu keetii fi jidduu namaa jiru maal fakkaata? Waa meeqatu wanti namaa si bira badeera? Nama meeqa humnaan miiteeti? Nama meeqa jechaan miiteeti? Uf deebi'uuf gaafadhu. Hariiroon jidduu keetii jidduu rabbii keetii akkam ta'e? Ati hagam rabbii keetii walitti dhiheenya qabda? Hagam jechaa fi gocha kan kee ilaallata? Gaafadhu. Uf gaafadhaa. Uf to'adhaa. Adeemsa keessan sirreeffadhaa. Maaf jennaani al-ihtiyaatu qabla al-wuquu'i jedhama. Qarummaan osoo wanti tokko namarra dhufin, osoo rakkoon namarra hin gahin, booda osoo gaafatu akkas ta'e jechuu dhiisuurra jalqabuun uf qabanii, uf to'atanii, adeemsa ofii sirreeffatanii jiraachuutu gaariidha waan ta'eef. Jecha keenya ilaallachuun, gocha keenya ilaallachuun, daangaa namatti taruu dhabuun, humnaan nama cunqursuu dhabuun barbaachisaadha. Amma yeroo kana keessatti namni aangoo qabu qalama fayyadamee nama miidhuu jira. Hawaasa itti dhalate, hawaasa keessa jiraata. Hawaasa kalee isa gargaaree bakka sanii isa gahe, hawaasa keessa jiraatee ture deebi'ee miidhuu jira. Sababa hawaasa tajaajilanii fuuldura kaa'uutiin. Namni qawwee hidhate, hawaasa isa hidhachiise, hawaasa isaaf hidhate, hawaasa keessa jiraata. Hawaasa jiraachisuu malee deebisee waraanuu jira. Namni qabeenya godhate, hawaasa keessa qabeenya godhate, hawaasa hojjetee isa gargaaruu danda'u, yoo du'e isa awwaaluu danda'u, zargii isaaf gochuu danda'u, as deebi'ee qabeenya isaa fayyadamee miidhuu jira. Kallattii garaagaraatiin adeemsa miidhaa hojii taasifatee namni hunduu irra bobba'ee adeemu. Kun ammoo gara badiitti, gara kufiinsaa, gara xiqqeennaa kan oofudha. Kana maal gochuu qabna? Irraa of eeguu danda'uu qabna. Uf to'achuu danda'uu qabna. An akkam garam deemaa maaltu na eeggata waan jedhu itti yaaduu qabnaa jechuudha. Yoo akkasitti yaadne adeemsa keenya sirreeffan ilaalcha gaarii qabaanne nuuf taate hundinuu jechuudha. Kanaaf viidiyoo addaa kanallee isin fayyada. Waa irraa baratanii kan jedhee abdii qaba. Yoo isinitti tole laayikii godhaa. Mana kanaaf haala taanaan sabiskiraayibii godhaa. Viidiyoolee sheer godhaa nama bira dhaqqabsiisaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa haa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.